Maqaan koo Asaffaa Mootisaan jedhama. Sheenaadha warraa kooti Oromiyaa Yohaannis jedhamti. Dhugaa ba'umsi keenya waa'ee daa'ima keenyaati yeroon jedhamti isheen. Daa'imni keenya kun tumma gibbii keessaa sotuu akka carraa ta'e kuftee harki ishee kun cabee ture. Harki ishee kun cabee hospitaala Abeet hospitaalii Finfinnee galtee torbee sadii guutuu achi ciisaa turte. Isaanis yaala baqaskanii hodhuu isheef taasisanii turanii. Akkasuma sana hunduma yaalanii utuu feerroon harka ishee keessa jiru yeroo hundumaa torbee sadii guutuu ciiste achi keessa. Sana keessatti uummata kun fayyoon isheen. Erga galee sana ta'e yaalanii deebaniis baqaskanii hodhaniis fayyuu didi harki mucaa kana. Kanatti fufee isaan amma torbee sadii erga ciisnee booda yaalii kana torbeetiin deddeebifna ture. Sana booda isaan ammayyuu hin fayyine waan ta'eef daa'ima kana ofii qodhaqadhee ilaashisee gaafa lammaffaa hin fayyine waan ta'eef daa'ima kanaan irra deebaa ammayyuu nyaata ishee madaalu nyaachisaa malee hin fayyine doktariin natti deebise. Sana booda lammaffaa ammas baqaskanii hodhuuf isaan yaada sana kaasanii yoo kanaan fooyya'uu dide ammas torbee tokko booda nyaata nyaachisiitu sana dinnaan lammaffaa ammas baqaskina dhayaniin. Kana booda isheen ani kana booda daa'ima koo kan operaasyooniin godhu tuwan barbaade dhufee waldaa dhaqadheen kadhachiisa isheenis hin fayyitii jetteen. Sana booda isheen daa'ima kana qabattee gara waldaa kana dhufte. Sana booda isheedhaan fidee dhufee ani hin dhufne. Kadhatanii fi baasanii fuulduratti kadhatanii isheen har'a booda bilisa jedhanii sagalee yoo isaan irratti baasanii qabdee isheen yeroo sana qabdee fayyite daa'imni kun. Dabalaati Waaqayyoon galateeffadha. Guyyaa sana qabanii ani addana magaalaa Holotaan jiraadha gaafa na bira fiddee dhuftu harki ishee kun akka mataa ta'a malee hin socho'u akkasiis hin dhabu konkolaataa mataasaa nuti konkolaataa qabneeti nuti deddeebisaa turre. Gaafa isheen asii qabdee fiddu sana gaafa dhuftu daa'imni harki ishee takkumatti naanna'uu danda'a. Dur harki ishee kun hin naanna'u waa tokko hin ta'u gogee akkasumatti taa'aa ture. Feerrootu kana keessa jira harka kana. Feerrootu harka ishee keessa galee jira iyyee. Utuma inni keessa jiru harka ishee kan naannessuu dandeessi gaafa deebitee dhuftu. Gaafa haddana achi deebite garuu fayyite harka ishee naannessuu jalqabde. Harka ishee naannessite waan tokko natti nagaamottee dhangaalee midhaan illee kan hin nyaanne duraan guyyaa sana qabdee nyaatte daa'imni kun. Maaloo mee dabalaa Waaqayyoof galata keessan dhiyeessaa. Isa yaadduna irraanfachiise isa gaddaa mucaa koo na hambise sabni Waaqayyoo guddisaa naa galateeffadha. Ani bakka lammaffaa mucaa koo operaasyoonii hin godhuun jedhe gaafa isheen operaasyoonii taate sana mataasaa hospitaalaatti gaafan gara holotaatti galu bakka sammuu koo wallaalee tan karaa deemu fayyuman deemeen takka abadhee tan deebee ture tan hin galee gara manaatti karaan na jalaa badee ammas mucaan koo lammaffaa operaasyoonii hin taatu gaafa sana mi'aan hin nyaattu hoomaan jettu. Bakka akkasittiin ani as fidee raajiin bilisa baateetti jedhanii sanuma mucaan koo bilisa naaf taate isa gaddaa fuula koo duraatii Waaqayyo na hambisee sabni Waaqayyoo guddisaa naaf galateeffadha. Bakka asumatti bilisa baatee asuma makiinaatti gaafa ufnerre makiinaa keessatti nu cannaqti asitti gaafa san kaatanii fi nagaama ishee galte bakka. Nyaata mataasaa asiitiin bitee fi nyaata duraan isin nyaanne hin nyaatte nagaa hin argatte amma kun harki ishee sirriitti fayyeera socho'u baay'ee kun harki keessi fayyeera. Harki keessi fayyeera. Harka kee kana raasiitii nutti agarsiisi. Dabalaati galateeffadhaa Waaqayyoon.